karaalee ergaan ciccimoo tahee fi hawwatoo tahee bifa bareedaadhaan ittiin dhiyaatu keessaa walaloon isa takka. Barataan yuunivarsiitii Dirree Dhawaadhaa Maammaq Qaraatii kan jedhamu walaloo inni barreesse keessaa bifa kanaan Karsaan Tarsiimant qindeessee jira. Dhaggeeffadha. Waan hunda baruu feeta gaarii namaaf fakkaata laala namallee kee walxaxa gubbaatu si nama malee keessi kee bototaa hammeenyi ormisitti hin beekne kan gubbaan gaariidha gubbaan arjaa taatee kan keessi kee summiidha gaaromina maqaa barbaacha dakaa baddaa labdee ida'amuu ittee dhaadachaa kan kee ijasaa guddee akka sunneefa gaafa dubbiin tolte salfattee kophaa abda akka mukaa toolattee. Ajaa'ibaan ajaa'iba keenya nama ajaa'ibaa dhaalatee mooluun siinarra oolu sana raarsuudhaaf iddoolee bulee. Of bari seenaa kee eenyurraa akka dhalatte gaafa ormi si amanu amaanaa namaa fuute waadaan diigu jettee kan gaafas kafatte har'a soddaa jala fiigaa amaanaa san nyaatte nuti garuu duruu si beekna eenyurraa akka dhalatte shakkiif mammii malee osoon sodaatin waan tokkollee. Ekiyaa kombookoo uumaa fuulkaatu jarri amaanaa saba nyaatu. Ekiyaa kombookoo uumaa fuulkaatu jarri amaanaa gerroo nyaatu. Hubannee xiinxallee sis maal akka turte ilaalle quufni si tuttuqnaan ormaaf buuzoo oolte osoo kan keessi afatu kan namaa jaarte galanni keenya siif garuu garagaruu taate garagaluus hin dhibini nuti hin beeknu gaafa boolla seelte nama si baasuu dhabda kophatti haftee achumatti awwaalamta awwaala dhabdee nuti waan beeknu yaan ilaalla tantee tana booddee. Kan ofii dagattee ormaaf tola oolta akka nama gaarii hojjete miidiyaatti ol baata. Ormaa gammachiisuuf nu tuttuqtu madaa jarraa tokko nu yaadachiistu. Mormii dhageessisuuf yoo karaatti yaanu qeerroo fi qarreen falma bineensinu. Foddaa TV'tiif FB'n baatanii nu sossobu nu gooyomsuu kana maal qabaa yoo dhiistanii. Ida'amuu jettee eegalte dura eenyutti akka ida'amu beekuu qabdi silaa dura akeekaaf galii kan kee ormaaf hirkoo ta'e kan kee garaan nugatee jaraafame meerree waadaan kalee kan ittiin boonte. Dubbiin herregaa kun nuuf hin taane furee da'uunsaa deeguudha tokkoree osoo dhugaa qabnu erga dararamne hidhaaf ajjechaan erga nurraa namne. Jijjiiramtuuf obsine malee ida'amuu miti kun idaadha malee. Barumsa guddaarra tarkaanfattee dhiigalmaan isaa meeqaan dhaadhiyyante lafeef lafa qabnu hunda utubaa godhattee har'a tabba baanaan gadheenu seete sittiin fakkaatin malee. Masaraa mootummaa keessaa nama qabnaa jechuun yaa sabaa maqaa maal godhaa. Ergaan kabatamne ergaan naaneffamne siidaan dhaabatee fi galaataan arganne lubbuun goototaa kaleessa dhabne. Haalaan baraas jaarsa mataarri kan safuu wallaale ijoollee of seete kan jilbii ol safaale kan biraa ati kan jala kaattu baalaa daraa heerri nuttiin dhaadattu guyyuu hadaraa heeraaf seera nafxanyaan dabaalte. Durirraa kaaftee arrallee nuttiin gabbaate san odeessitati aadaa warra jallaa diriiruun taane hallaa sun nun baasu orma danuu kana. Wareegamni qeerroo erga gatii dhabee Minilik bineensi nurratti faarfamee birroo yaa birroolee nu dhiistu moo walitti deebiinaree. Birroo yaa birroolee nu dhiistu moo walitti deebiinaree. Tahu banan wang kanan sis numa fonqolchina akka warra kalee
falaasama keetii siis waliin safaalle. Birroo yaa baabiraa yeroo nurrumoo arras ni jirra. Birroo yaa baabiraa yeroo nurrumoo arras ni jirra. Yeroo nurrumoo arras ni jirra. Karreen nurrumoo arras ni jirra. Addunyaa irra si gadhiifne waa si barsiifne deddeemtee akka of dhaadduufi miti nuti kan si faarsine nu fayyade jenneeti malee kan si qubsiifne galma oromtichaa keessa si gadhiifne Oromo akka wallaantuuf silaa madaa'isi fudhadhu wajin jenne gara naagamasi nuu wallaanta silaa dhukkuba tokkummaa kan nu nyaate san kalee fuuta gabrummaa hundatti lixxee maal goota gunguma Oromo garaa bal'ata jettee nu sababeeffachaa dantaa uummata keenyaa gandaa wajjin nyaachaa bunaaf shaayii warra soddaa buuqachaa as garagaltee nu dhiitta miila laachaa. Aadaaf duudhaan saba tokkoo bara afaan isaan beekama. Masaraa mootummaa seenii irra jechuudhaan maqaan maalluuf godha. Ergan dubbatanii ergan kabajamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha. Dur raadiyoo cabsanuu jettanii har'a afaan federaalaa gochuu kan diddanii masaraa mootummaa cabsanuu maaliif sodaatan? Siyaa gargaaranii mee gaafa rakkata akka waan nurra si jiranii itti galte karaa siyaa deebi'u rabbiin garagalte of siyaa beeksisu eenyu akka taate hunda caalaa namni fira fi jaalatu kan rakkoo sabaa waliin qoddatu saba isaatti garaan jabaatu ati immoo osoo hunda beektu kan nurratti of tuultu waadaan kaleessaa siyaayitu lafeen gootota siyaa jirtu abaarsi Oromoota dachiin siinaa martu waadaa qabsoodha irbuun siyaa cartu. Dhiigni qeerroo gamtoota siyaa waraanuu gadi laafeen goota siyaa waraanuu gadi laafeen goota siyaa waraanuu gadi laafeen goota siyaa waraanuu gadi laafeen goota. Dhiigni qeerroo gamtoota siyaa waraanuu gadi laafeen goota siyaa waraanuu gadi laafeen goota siyaa waraanuu gadi laafeen goota siyaa waraanuu gadi laafeen goota. Kana tokko taane